gara maatii keenya chaalaanii warri asiin dura maatii keenya taatan galatoomaa isiniin jecha warri adda dhuftanii nu daawwataa jirtanii follow subscribe nu gochuudhaan maatii keenya ta'a. Adda nyaata aadaa keessaa tokko kan ta'e ukkaamsaa isiniif dhiyeessaa. Ukkaamsaan nyaata qofaaf osoo hin taane fayyaafis nama gargaaraa warri utaalloon qabe qufaa busaa nyaata kanaaf kana fakkaatuuf nu fayyadu amma wantootuma isaaf hojjechuuf nu barbaachisu isinitti agarsiisaa na ilaala. Wantoota hojii ukkaamsaatiif nu fayyadan keessaa foon diimaan hin ta'a amuree qopheeffadhee jira. Qullubbii hagana caalaallee itti dabaluu dandeettanii nama gubuu qabaa nyaanni kuni. Zinjibiila yookiin gaanjibooloo, shunkurtii diimaa, mixmixaa qaaraa, mixmixaa ta'uu qaba nama gubuu qaba baay'ee nama guba. Kororimaa mi'eessituu keessaa kororimaan baay'ee urgeessaa mi'aa. Soqidda dhadhaan ammoo dhadhaa bilchaate dhadhaa waxii osoo hin taane dhadhaa marqaati dhadhaa guddiseetiin shameessan taane kan nu barbaachisu. Zayitiin illee xiqqoo nu barbaachisaa. Garma hojii deemna. Amma shunkurtii keenya murraa shunkurtii keenya didiqqeessinee bulleessineetiin muruu qabna. Akka foon xixiqqaate sanii shunkurtiin keenya illee xixiqqaatuu qaba. Wantoota nu barbaachisan qopheeffannu foon keenya distitti buufanna. Foon agasiif bisaan xuuxachuu qaba. Anammoo bisaan waan hin barbaachifnee fi foon kuni akki hojjetamu ukkaamsaan kuni bishaan hin barbaachisu. Bishaan isaa xiqqoo naa xuuxachuu qaba. Saniif haga qaaraa shunkurtii wantoota qopheessuuf distii keessatti inni bilchaata. Amma qaaraa muraarraa qaaraallee xixiqqeessinee murraa. Gaanjibooloo fi qullubbii adii keenya daakna jechoo. Maaliif bakka tokkotti wanti daaknuuf yeroo tokko itti buufna lamaanuu. Bakka tokko waa itti bu'aniif bakka tokko daakamanii. Yeroo daaknu kana akka juusiititti baay'ee bullaa'uu hin qabu. Jiraallee ta'uu hin qabu. Maal akka fakkaatu ammoo hin laaltan jechoo. Kunoo amma daakamee gaheera. Yoo daakamee dhumatu kana fakkaata. Mi'eessituun hunduu qophaa'ee jira amma. Foon akka bishaan xuuxatti ilaallee waliin geennee ilaallee kaanee shunkurtii keenya itti buufna. Shunkurtii keenya yoo itti buufneen booda sirriitti waliin geenna jechuudha. Wala nyaatu sirri waliin geenna maaf wal mi'eessa jechuudha. Mi'eessituu yeroo itti buufnu sirri waliin gahuu qabna. Fooniif shunkurtii yoo sirri wal gaheen booda zayitii xiqqoo itti buufna. Zayitiin guddaa hin barbaachisu. Ukkaamsaa dhadhaa guddaa jaalataa dhadhaan bilchaannee dhadhaan marqa ittiin godhannu itti buufna. Kanaaf jecha zayitii xiqqoo itti buufnee kaanee sirriitti waliin geennee yoo sirriitti akka waliin gahamee argineen booda qadaannee kaaneetiin walitti deebina jechuudha. Amma walitti deebinee jirra. Shunkurtiinii fi foon daqiiqaa xiqqoo waliin tureera. Baay'ee urgaa, baay'ee namatti tola foolii isaa. Amma ammoo kan itti buufnu kororimaa itti buufna. Nyaata hojjedhu keessaa kororimaa dhabuu hin jaaladhu. Isin ammoo akka fedha keessaniiti. An kororimaa itti buufadhaa.
Kororimaa irraan ammoo gaanjibooloo fi qullubbii adii itti buusa jechuudha. Gaanjibooloo fi qullubbii adiin akkuma isiniin jedhee fayyaa keenyaafillee qofaafillee nu fayyada. Ukkaamsaan nyaata garaa qofa odoo hin taane nyaata fayyaa keenyaafillee nu fayyadu, nu gargaaru, fedhii nyaataallee namaa dabalu amma sirriitti waliin geenna jechuudha. Akki itti daakkamillee kunoo amma argitanii akkana daakkamaa baay'ee bukaa'ee daakkamuu hin qabu. Kunoo yoo ilaaltan akka itti bareedu ilaala. Baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Sirriitti waliin geenna jechuudha. Foonii fi qullubbii fi gaanjibooloo kanaa sirriitti waliin geenne akka sirriitti wala seenu gochuu qabna. Mi'aan guddaan kana achiin booda soogidda keenya itti buufnaa. Soogidda keenya itti buufnee ilaallee kaanee ammas waliin geenna. Sirrimatti waliin geenna. Sirriitti akka soogiddi keessa seenutti sirriitti waliin geenna. Achi booda ammoo yoo sirriitti waliin geenne akka soogiddi bakka hunda ga'e argineen booda qadaannee kaanee kadhumaatii fi walitti deebina jechuudha. Amma sirriitti wala seenee baay'ee namatti tola. Wanti nu hafe amma qaaramaaf dhadhaa. Kunoo kana fakkaata baay'ee bareeda, foolii isaa namatti tola, hin urgaayaa. Osoma irraa hin baafne nyaadhu nama godha. Amma qaaraa keenya itti buufnaa. Qaaraa keenya yoo itti buufnee waliin geenneen booda sirriitti waliin geenna. Qaaraan argitaniittanii mixmixaa ka keessa nama gubuu, qullubbii, zinjibiilaa, qaaraa. Waannaan ukkaamsaa nyaata kana adda isa goosisu wantoota kanneen baay'isanii itti buusanii kanneen ka qofaa adda addaa irraallee nama dhoogule akka itti bareedu kunoo argaa jirtanii. Kunoo waan inni fakkaatu nyaadhu nama godhaa, namatti tola. Waliin geenneerraa qaaraa fi foon sirriitti wal seeneera. Daqiiqa matakkiitti guddan turruyyuu qadaannee kaanee walitti deebina. Amma dhumarra geenne kunoo baay'ee bareedaa akkana jira. Dhadhaa keenya itti buufnee kaanee baasuu qofatu nu hafaa. Nyaadhu nama jechisiisa. Kunoo argaa jirtanii baay'ee midhaagaa, baay'ee urgaayaa, nyaata baay'ee namatti tolu, fedhii nyaataa namaa dabalu, hancufa nama liqimsiisa. Kunoo argitanii jirtanii. Kana fakkaataa akka itti bareedu ilaalaa. Dhadhaa keenya isin hagana caalaatti buusuu dandeettanii. Dhadhaa sirriitti barbaada. Bishaan hin barbaachisu. Ani diqqoo irraa xiqqeesseera fayyaaf jecha. Ukkaamsaan dhadhaa jaalataa. Amma dhumatee jira. Kunoo kana fakkaataa baay'ee bareedaa, baay'ee urgaayaa. Nyaata nyaadhu nama jechisiisu. Yeroo hundaa guyyaaf torbaan jechuun qabdanii yeroo feetanitti nyaata hojjettanii nyaattan jechuudha. Ukkaamsaan keenya bilchaateera baasuuf taanaa. Amma buddeena keenya qopheeffannaa. Buddeenni biyya alaa gabaabaa tirii hin guutuyyuu akkuma biyyaatti jiraannaa wanti goonu hin jiru. Buddeena jalatti hafna jechuudha. Yoo lama jalatti hafne lama gubbatti itti uffifna. Kunoo kanama akkanatti qophaa'a. Buddeenni keenya qophaa'eera. Kunoo ukkaamsaan kana fakkaataa itti buufanna jechuudha. Ukkaamsaa keenya sirriitti itti buufna. Itti buufnee kaanee bareechina. Ukkaamsaan kun kan itti beekamu lixa Oromiyaatti itti beekama. Kutaa Oromiyaa keessaa Wallaggatti beekama. Nyaata baay'ee mi'aayuudha. Amma Oromiyaa hundinuu barateetiin itti fayyadamaa jira. Isinillee itti fayyadamaa. Nyaanni aadaa Oromoo ka Oromoo hundaati. Waan daangessu hin qabnu. Kennaa miti ka'an baatu barannee nyaatarraa. Kennaa ammoo nyaata mishaa nyaanni aadaa Oromoo yeroo baay'ee fayyaafis nama fayyada. Kunoo akkana bareechinee mana keenyaatti nyaanna.
isinis akkana bareechisaa nyaadhaa kunoo kana fakkaata akkanatti sirreessinaa akkasin argitan kanatti sirreessinee kaanee aaraa jira keessa aarri sun akka keessaa hin baanetti ukkaamsina jechuun wanti ukkaamsa jedhameef saniifi amma kunoo aaraa jira odumanni aaru buddeena biraa fuuneetiin gubbaa gaditti ukkaamsinaa akka buddeena akka nyaata woxii gamana kenneetiin mitiyyuu itti ukkaamsineeti harkaan keessa kaa nyaannaa yoo qophaa'u kana fakkaata kunoo akka argitan kana jechuu Yeah.